Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maarsituu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa isinis nagaa fayyaa gammachuun akka isin bira jiru abdii guddaan qaba obboleewwan koo kan biyya keessaas kan biyya alaas jirtan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aa barumsaa keessummaa addaa tokko isinii fidee dhufee jira jechuudha. Egaa gara keessummaa kootitti osoo isin hin dabarsinii obboleewwan koo kan maatii koo hin taane maatii akkanaaf taatan kan maatii koo taatanis immoo akka na jajjabeessitanii laayik sheer akka naaf gootan abdii guddaan isinirraa qaba obboleewwan koo hundumti keessanuu keessummaan koos keessummaa akkamiitii akkamii fidde jettanii yaaduu dandeessu. Keessummaan kunis nama cimtuu nama qaalii kan taatedha. Gara mana kootti fidee affeeree jira. Kanas immoo barumsa hedduu akka irraa barattanii akkasumas immoo wantoota garaagaraas akka isiniin bohaarsitu abdii guddaan qaba. Kanaaf immoo bohaartii kana wajjin waliin tura turtii waliin keessummaa koo waliin isin jechuu jaaladha. Guyyaa gaarii. Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalee warroon addunyaa irratti argamtan hundumti keessan nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa lafaa fi mana jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. An obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoof yaa galatu jirtu isin baga jiraattanii nama guyyaa kanaa nama yeroo kanaa taataniin isiniin jedha. Asomaanii kara mana obboleettii koo martiituu affeerramee jira har'a laaqana guyyaa har'aatii fi mana isheetittiin affeerrame hoolii naataanus isiniin jedha. Warroonni martiituubiif maatii hin taane maatii ta'aa fi asumaan jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladhaa obboloota koo qaqqaalii wal faana haa dhaabbannu. Waliin nyaataanu yeroo makamu isiniin jedha. Obboleettiin koo kun haaraa waroofuu moonitaayizii jedha isaan taate waan ta'eef jajjabeessaa haga dhumaatitti waliin ta'a. Har'a gaaffii deebii ishii waliin taasisuudha fi karaa mana isheetitti affeerrameen jira. Haga dhuma qophii keenyatitti laayik sheer gochuudhaan nu wajjin ta'aa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Warroonni hin beekne an hiyyoottuu bin jedhama. Anas na jajjabeessaa na waliin ta'a yeroo makamu isiniin jedha. Warroonni maatiidhaaf immoo maatii hin ta'ini obboleettii keenya kana jajjabeessaa dhugaa eenyuma biraa hunaftuu guddaa ta'ee xiqqaa ta'ee kuni xinnaadha kuni guddaadhaan jettu nama hunda waliin taati. Kanaaf jajjabeessaa ni harka walaa qabannu wal faanaa taanu yeroo kamuu isiniin jechuu jaaladha. Inni gaaffiin ishii baay'ee ulfaata garuu homaa gochuu hin dandeenye wanta hin danda'u nan deebisaa isinis immoo bakka wallaaleetti na gargaaraa isiniin jedha obboloota koo. Inni gaaffiin ishii tokkoffaa nagaan waaqayyoo siif haa baay'atu kabajamtuuf jaalatamtuu obboleettii koo hiyyoot jedha. Siifis nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtuuf kallattii jirtutti dachaa dabalee siif haa baay'atu isin jedha. Akkasumas obboloota koo lafaa fi mana jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessan irraa fagaatini isiniin jechuun jaaladha. An obboleettiin keessan nagaa kooti galataa gooftaa. Gaaffii tokkoffaa hiyyoot eessatti dhalattee guddatte jedha. Ani kanan dhaladhe Arsiitti godina keenya Arsiidha. Aanaan keenya Diksiisii ganda Qacaa Keshimoo jedhamu achumattan dhaladhesi achumattan guddadhesi akkasiin jedha. Gaaffii lammaffaa hiyyoot chaanaalii yuutuubii kee kana osoo birrii 300 sirraa fudhanna jedhanii mallaqa sii kennanii hin kennitamuu hin dhiiftaa jedha. Maaliif ani mallaqa har'a dhufee dhumuuf chaanaala koo immoo barumsa hedduun irraa argadhe
namoota hedduu na wal baree yaada hedduu namoota wal jijjiire waan ta'eef kanaafuu mallayni sun qilee haaseenu malee hin gurguru. Maaliif isatu naaf tara waa hedduun illee irraa baree waa hedduus immoo iyyuu namoota hedduu irraa muuxannoo garaagaraa barumsa garaagaraa waa hedduu haganan jedhamu wanta naanaas irraa bare waan ta'eef kanaafuu birrii har'a dhuftee dhumtuuf duniyaa har'a dhuftee boru dhumtuuf jedhee kaayyoo koon jijjiiru. Yoomillee mallayni isin hin jijjiiren mallayni ni argamas ni dhabamas mallayni immoo iyyuu homa fe'ellee ta'u har'a tanaaf harkatti yoo sitti kennan guddaa fakkaata. Boru garuu odoo gadi baate waan akka bitteetu deebite mala. Garuu beekumsi kee immoo hamma bara jireenya keetii hamma addunyaa tanarra jirtutti beekumsi kee yoomuyyuu erguu bakka sirraa dhaqu tokko hin qabu. Kanaaf chaanaala koo hin gurguruu siin jedhaasuma gabaarratti. Inni akkasii gaafiin ishii sadaffaan osoo maatii kee dirqamaan dhiira ati hin jaalanne tokkotti si heerumsiisani maal goota? Hoy gudi maka bara kana maatiin koo haganaa jaalate marra koo qabaate maatiin koo haganaa jaalate nus hawaata keessaa wal jaalachuus ni dhufa waan ta'eef kanaafuu maatiin koo waan na jaalatanillee hin jibbu garuu dhibbatti yoo zabana keenya kana ta'e malee zabana badheetti maaree maarroo minkitisi yooliin jedhanii badheetti fixan kana ta'e malee zabana maatii keenya kabajaadhaan maatii ofiitirraa ba'anii kabajaadhaan osoo isaanuun beekini dhugaan yeroo tokkotti dhaloota ammaa kanaan nuyi kanarra kan duraanii sana filadha. Maaliif kabajaan maatii ofiitirraa ba'anii kabajaan jaalalaan wal faana jiraatu. Kan zabana kana ji'a har'aa walitti dhufanii yoo dhageessa ji'a boruu walii kanii dhageessa. Ni ol gatanii dhageessa. Maaliif ani garuu yeroo tokko yeroo zabana maatii keenya sawwayyaa. Immoo tokko wanti marrisi kama maatiin keessi jaalatee kama maatiin kee immoo wanta akkanaa sii ta'a siin jedhe santu kabajaa qaba malee kan ati badheetti fixattee maal jettee booda lafaa bakka gaafa mana wal gaan wal busheessan jechuudha. Kanaafuu ani kan maatiin koo naa filatellee naa ta'a. Kanaan ofii filadhellee garuu maatii koo yoon amansiise maatiin koo hin didan jedhu. Maartii hojii keenya addaati. Inni gaafii arfaffaa osoo carraan Ameerikaa si bira yookiin siif dhufe jaalallee kee daa'ima kee keessaa tokko fudhadhu deemisiin jedhanii eenyu fudhattaa? Sababni isaas carraan Ameerikaa osoo si dhufe abbaa manaa yookiin daa'ima kee keessa tokko fudhadhu deemisiin jedhanii daa'ima keeti immoo abbaa manaa kee fudhattee deemtaa jedha gaafini. Yoo fudhadhee deemi lachuu fudhee deema. Yoo immoo carraan lamaanii naaf hin kennamin ofii fi nafa malee lachuu gateen deema. Sababni isaatis ilmoon abbaa malee hin bareeddu. Immoo jireenyis abbaa malee hin tolu. Ilmoonis immoo ilmoo duwwaa qabee yoon deeme ilmoo sunis haadhaaf abbaa malee hin toltu. Muka tokko laali gizee baala qabu akkamitti bareeda. Yoo baala sanirraa malame immoo akkam nama hawwatu jechuudha. Kanaafuu jireenyi kan tolus jireenyi kan bareedus abbaa manaa fi haadha manaa wajjinii fi ilmoo yoo jidduutti jiraatedha. Kanaafuu ilmoo duwwaallee qabeen deemu isa bichaas ilmoo kiyya san gateetu abbaa manaa kiyyas qabeen deemu yoo naaf eeyyamame lachuu qabadheen deema. Yoo naaf hin eeyyamamin ofumaaf hin hafa. Si deebi'e natti fakkaate. Gaafii shanaffaa Itoophiyaan osoo maal taate si gammachiisa jedhu. Itoophiyaan osoo maal taate si gammachiisa ka jedhu biyyi koo osoo nagaa argattee osoo tokkummaa argattee osoo immoo lammiin koo
akka barbaadetti akka fedha isaatiitti jiraatee nageenyi jiraatee ba'ee galee baay'ee dasana jedha. Fuulduratti illee kana nana'u osoo biyyi koo nageenya naaf argatte, osoo biyyi koo immoo yuutuu tokkummaa naaf argatte, osoo biyyi koo jaalala namni kamuu waliin qabu waliin qabaattee osoo waliif dhaga'ee uummanni keenya biyyi keenya fuulduratti osoo akkas taatee jedhee tanan hawwaan. Kanaafuu Waaqayyo hin danda'a inni waan dadhabeen qabu biyya keenyaaf araara nuuf haa buusu. Immoo yuutuu biyya keenyaaf tokkummaa nuuf haa buusu. Biyya keenyaaf immoo yuutuu wantoota garaagaraa wantoota biyya keenya walitti naqan karaa amantiitiinis ta'e karaa kamiinuu ta'e Waaqayyo hin danda'a inni nurraa haa qabu. Biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu. Irra guddaa homa kamirras qabeenya irras homa kamirras tokkummaa yoo jiraate biyyi keenya nagaa argattee jiraatti. Ol dhaga'uu yoo jiraate wal tuffii yoo jiraachuu baate immoo yuutuu anatu beeka yoo jiraachuu baate biyya keenya anatu beekadha anatu sin bulchaa baay'ata waan ta'eef kanaafuu gooftaan hin danda'a inni furmaata biyya keenyaaf haa godhu. Furmaata isaa malee furmaata namaa hin qabnu waan ta'eef biyyi keenya walumaa galatti odoo nageenyi jiraate sana naawwasin jedha. Gaafii jaaffaa magaalaa Itoophiyaa keessa eessa jiraachuu barbaadda? Magaalaa Itoophiyaa keessanii garuu kanan jiraachuu barbaadu duukama filadha. Hin beeku kaafuun duraan duukaman jiraadha fi bakka biraan jiraadha illee hin barre. Inni akkasiis jedha. Gaafii torbaffaa hiyootumee gizee tokko na faarsi. Hay gudi. Hay jedhe baaliyaa kee. Yaa salaam maalti maal jedhee si faarsa ka? Sana ali sagaleen kiyya boo'ichaaf hin ta'u. Inna aartii keessallee hin jiru maal asitti fakkaadhe garuu. Maaluma jedhee si faarsame sagaleen hin jiru. Shimbiroo shimbiriri martii tokkuma si yaadadhu imimman kimbiriri. Alas sigaa kanaan booda okkee. Gaafii torbaffaa gizee tokko na faarsi jedha faarsan jira. Gaafii 8ffaarraan jira. Ani nama akkamiiti siifi mecayyoon nanatarra natti ergamte natti fakkaate. Maartiin anaaf dhugaa dubbachuudhaaf hiriyyaa addaati. Nama addaati anaafi hiriyyaa guyyaa gammachuu fi guyyaa gaddaa na bira dhaabattuudha. Maartii jechuun walumaa galatti jechaan ishii ittiin ibsuun qabu. Dhugaa maaliif as miidiyaarra ta'ee fi yookiin fakkeessuu fi wanta akkasiitiif miti. Maartii jechuun anaaf nama addaati. Gaafii 9ffaarran jira. Gaafii 9ffaan dinnichaa moo kaarootii nyaachuu jaalatta? Yaalla wanti ani kaarootiin jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf biyyumattu illee hin jaaladhu. Asumattu saalaxaa minaaminatti yeroo makamu hin jaaladhu. Nyaadhu kaarootii wanta jedhamu. Garuu dinnichaa nan nyaadha. Dinnichaa keessafuu yoo zayitii osoo baay'een ta'ini akka xiqqumatti godhanii too maashiniitti akka hin qabannee fi maashinii kan yaannootti sakka'amu kaarbatti sakka'amu jechuudha. Isa sanii keessatti ka xabbafamu nan jaaladha. Baay'een jaaladha dinnichaa. Inni ammoo jituu bishaaniin illee affeellamee isa mixmixaan nyaatan dinnichaa. Osoo qollarraan ka'in akkanumatti affeellamee ergasii mixmixaan kan nyaatan qolarraa kaasanii isa sanillee nan jaaladha. Walumaa galatti dinnichaa nan jaaladha. Kaarootii garuu hin jaaladhu. Maal akka ta'e hin beeku. Waxii amma fakkeenyaaf ittoo yeroo hojjetanii hallichaa keessatti xiqil goommanii walitti akkas hin hojjetan yeroo tokko garuu hin jaaladhu ani nyaadhu. Asumaan dinnichaan jaaladha kaarootii hin jaaladhu siin jedha. Gaafa mana kee dhufe kaarootiitti gootee natti kennite ofumaa nyaatta. Gaafii 10ffaa hojii moo hirriba jaalatta? Kan rafee duroomin argine
kan rafee duroomin argine maartii. Namni hojjetu tokko, namni mooyyutu harkaan xaaru tokko yeroo kamiyyuu ageessa namni taa'e gadadoo malee teessumni baay'ate carqii fixuu malee bu'aa tokko qabu. Garuu ilma namaa ta'e namni xaaru tokko yoomiyyuu taanan waan gaarii irra ga'a. Waan hojjetu irratti uumaa isaa kadhachaa, waan uumaa isaa gaddisiisu irraa fagaachaa, hojii kamuu tuffachuu baattee hojjette taanan yoomiyyuu ni milkoofta. Garuu mooyyituu zim jetteetumaan teessee jijjiiramni tokko hin jiru bara jireenya kee keessatti. Garuu harki xaaree fi luyni deeme keessa wanti hunduu jira. Namni xaaru yoomiyyuu taanan ni milkaa'a. Hojii kamuun tuffatin sillee ta'u. Hundumtuu hojii wanta jedhamu hin tuffatina. Nu amma biyya keenyatti bir hojii asitti hojjennu kana osoo ta'e biyya keessatti namni hojii akkana hojjechuu bir akka waan qaanyii tokkotti ilaala. Garuu hojiin qaanyii hin qabus nawrii miti hojii hojjechuun. Hojuma kamuyyuu hojii haa ta'u hin tuffatina. Hojjedha ni milkooftani. Isiniin jedha warroonni hordoftoonni martiitu warri taatani gaafiif deebii martiitu waliin taasifnee asumarratti goolabamee jira. Haga dhumaa viidiyoo kanaatti daawwadhaa, laayik sheer gochuun obboleettii koo kanallee jajjabeessa. Anas na jajjabeessa isiniin jedha asumaanii warroonni nan beekneef youtubeen jedhama. Martiitu faana dhaabbadhaa yeroo kamurraa fagaatinaan isiniin jechuu jaaladha. Bakka balleessetti na of kalchaa isiniin jedha. Yaada qabdaniif qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa. Bakka dogongorreetti mooyyutu nu sirreeffadhaa, nu gorfadhaa isiniin jedha. Obboloota koo qaqqaalii iddoo jirtanitti nagaan rabbii guddaa manuma jirtanitti isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Innaa iddoo jirtanitti horaa bulaati deebana. Gaafiin keenya xumuramee jira. Iddoo jirtanitti fayyaaf nagaa isinii haa. Bye bye.